Wantoota salaata balleessan. Salaata keenya maaltu balleessa? Salaata keenya maaltu nu jalaa diiga? Waan kana ilaallaa. Viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Sirriitti adda baafadhaa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mubxilaata salaataa yookaan dalagaalee salaata balleessan. Mubxilaata salaataa jechuun afaan Arabiitii maal jechuudha? Dalagaalee salaata balleessan jechuudha. Dalagaalee salaata balleessan hedduudha. Dalagaaleen wudu'a balleessan hunduu salaata keenya ni balleessu. Dalagaan wudu'a balleessu, dalagaan akkasii salaata keenyallee ni balleessa. Namni salaatni isaa jalaa badee maal gochuu qaba? Deebiseetiin salaata san salaatuu qaba. Salaata isaa san wanti diigu, wanti jalaa balleessu waan argameef jechuu. Wantoota kana sirriitti adda baafanneetiin hubannee beekuu qabnaa jechuu. Takka takka isaatiin inshaallah adda baafadhaatiin hubadhaa. Wantoota salaata balleessan. Wantoonni salaata balleessan waa hedduutu jiru. Inshaallah wantoota kanneen keessaa kitaabaan ulamaa'iin hadiisa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi quraanarraa ragaa godhachuudhaan kan dubbatan tokko tokko isaatiin ilaallaa, sirriitti adda baafadhaa. Tokkoffaani shuruuxa arkaanaa fi waajibaa salaataa irraa balleessuudha. Shuruuxa salaataa barannee jirra, maal fa'a akka ta'an, akkasuma mallee arkaanni salaataa maal akka ta'e, maal fa'a akka ta'e, waajibanni salaataa maal fa'a akka ta'e, kanneen hundaa barannee jirra. Kanneen keesseenaatiin dhaggeeffadhaa. Namni shuruuxa salaataa, arkaana salaataatii fi waajibaa salaataa dhiise, ka balleesse, ka isaan beekaatiin ta'ee arkaana salaataa keessa daguudhaan namni wantoota kanneen dhiisee balleesse salaanni isaa guutuun guututti jalaa bada, haarawa deebiseetiin salaatuu qabaa jechuudha. Lammaffaan beekaan kolfuudha. Namni tokko beekaan yoo kolfu ta'e yookaan beekaan jechuun osoo beeku jechuudha. Osoo beeku salaata keessa osoo jiru akka jiru osoo beeku beekaan yoo kan kolfu ta'e salaanni isaa jalaa badaa jechuudha. Salaata isaa san deebisee salaatuu qaba. Sadaffaani salaata keessa beekaan dubbachuudha. Namni tokko beekaan salaata keessa yoo kan dubbatu ta'e, haasawa yoo kan haasawu ta'e, haasofni sun salaata isaa jalaa balleessaa jechuudha. Haasawa akkamiiti? Haasawa noormaalii, fakkeenya akkam bulte, nagaa bulte. Haasawa bakka noormaalii kana yoo kan haasawu ta'e salaanni isaa jalaa bada. Garuu haasofni akka fakkeenya namni tokko osoo haxxifatee alhamdulillah otoo kan jedhee ni danda'a. Salaata keessa osoo alhamdulillah jedhee ni danda'a. Osoo akkasuma namni tokko salaata keessa wanti tokko badaa jiraate isa biratti subhaanallah osoo jedhee ni danda'a. Akkasii haasawa akkanaatiin ala dalagaan achi keessa dalagamu, haasofni achi keessa haasaamu ka salaataa qofa malee haasawa biraa haasawuun salaata namaa balleessaa jechuudha. Inni afuraffaani dubartii buluuga geesse yookaan dubartiin ballagde, harreen, saree fi sareen gurraachi, wantoonni sadan kunniin fuuldura nama tokko osoo inni salaatu yoo kan dabran ta'e salaanni isaa ni bada. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahiha ta'e yoo dubbatan maal jedhanii, wantoonni sadan kunniin dubartiin buluuga geesse yookaan dubartiin ballagde heydii argite jechuudha. Akkasuma harreen, akkasuma sareen gurraachi, wantootni kunniin nama tokko fuuldura yoo kan dabru ta'e salaata namaa balleessaa jedhan. Maa jennaa ulamaa'ii sababaa yoo himan, dubartiin buluuga geesse wanti balleessituu fi yaa'u dhiirri fakkeenya osoo dubartii argee qalbiin dhiiraa dubartii yeroo argee ni shaakalama, waan akkasii waan akkas ta'uuf jecha salaata isaa balleessitii jedhani. Asoon sababaa waan fedhee haa ta'u shari'aan salaata ni balleessa erga jedhee ni balleessaa jechuudha. Maal gochuu qabnaa? Tokko namni akka fuuldura keenya hin dabarre, wantoonni sadan kunni akka fuuldura keenya hin dabarre, namni biroollee fuuldura keenya akka hin dabarre dhorguu qabna. Lammaffaa yoo kan akka dabru kan eeyyamnu ta'e maal irraan dabruu qabaa? Suturaa waan jedhamu yookaan fuuldura keenya waan kaa'amiitiin salaatamu waan san duubaan akka dabru gochuu qabna malee fuuldura keenya namni akka dabru gochuu hin qabnu jechuudha. Wantoonni sadan kunniin fuuldura keenya, fageenya fuuldura keenya si'achi ciqilee sadii jidduu ciqilee sadii kanatti yoo kan dabran ta'e osoo suturaadhaan duubatti hin darbin sutura asitti yoo kan dabran ta'e salaatni namaa ni badaa jechuudha. Inni shanaffaani beekaan nyaachuu fi dhuguudha. Namni tokko salaata keessa akka jiru osoo beeku osoo yaadatu yoo kan nyaatu ta'e yoo kan dhugu ta'e salaanni isaa ni bada. Beekaan yoo kan nyaatu beekaan yoo kan dhugu ta'e salaanni isaa jalaa badaa jechuudha. Kanaaf salaanni iddoo nyaataaf dhugaatii osoo hin taane iddoo ibaadaati. Sababa kanaaf nyaatuu hin qabu, dhuguu hin qabu jechuudha salaata keessa. Inni ja'affaani
beekaan arkaana salaataa keessatti dalagaa wayii dabaluudha. Arkaana salaataa keessatti beekaan dalagaa tokko yoo kan dabalu ta'e salaan isaanii bada. Fakkeenya salaata keessa ruku'a tokkocha jira, rakaa tokkocha keessa ruku'a tokkocha jira. Ruku'a osoo itti deddeebi'ee lamaa sadii ka godhu ta'e ol deebi'aa ammallee ruku'a bu'aa, ol deebi'aa ruku'a bu'aa, sujuuda lamatti dabalee sujuuda sadii odoo ka bu'u ta'e dalagaalee jiru kanneen osoo itti dabalaa kan deemu ta'e salaan isaanii bada. Maa dalagaan kan dalagamu akkaataa shari'aa irraa dhufeen malee abbaan akka ofii fedhetti natti tolee jira itti dabalee salaataa yoo kan jiru ta'e salaan isaa jilaa badaa jechuudha. Kanaaf akkaataa inni itti salaatuu qabu akkaataa shari'aa irraa dhufeen qofa ta'uu qabaa jechuudha. Inni torbaffaan niyyaa salaataa jijjiiruudha. Niyyaa salaataa namni tokko yoo ka jijjiiru ta'e niyyaa salaataa akkaataa garaagaraatiin jijjiirama. Fakkeenya salaata keessa hin jiru jedheetiin qalbii isaatiin yoo ka yaadu ta'e beekaa qalbii isaatiin ani salaata keessa hin jiru jedhee yoo ka yaadu ta'e salaan isaanii bada. Akkasuma islaamummaarraa osoo ka ba'u ta'e kaafira osoo ta'e namni tokko maal yaada rabbiin malee ka gabbaramu ka biraallee ni jira yookaan fakkeenya Yesuus yookaan Iisaa ibnu Maryam waaqa rabbii wajjin gabbarama osoo jedheetiin ka amanu ta'e qalbii isaatii osoo akkasii yaadee islaamummaa keessaa bahee jira namni kun. Kanaaf niyyaan nama tokko salaata keessa yoo kan jijjiiramu ta'e amantii irraa waan nama baasuuf salaata isaa waan jalaa balleessuuf eeggachuu qabaa jechuudha. Isa kana inni 8ffaan dalagaa salaata malee jiru baay'inaan dalaguudha. Yaa'u dalagaan salaata keessa dalagamu salaatuma qofa. Garuu dalagaa salaataan ala jiru dalagaa biroo yoo ka dalagu ta'e salaata keessa salaan isaa jalaa bada. Fakkeenya osoo harka isaatiin waan bira naannesse tuttuqee akkasuma malee dalagaa biroo salaata keessa osoo kan naannessu kan tuttuqu kan dalagu osoo ta'e salaan isaa jalaa badaa jechuudha. Maa salaatni Rabbiif subhaanahu wa ta'ala sagaduu, Rabbiif ruku'a gochuu, Rabbiin zakkaruu, Qur'aana qara'uu wantoota akkanaatu keessatti raawwatama malee tapha garagaraa, qoosaa garagaraa, dalagaa garagaraa, dalagaa biroo moobaayilii fakkeenya naannessuu wanti akkanaa salaata keessatti hin barbaachisu jechuudha. Akkasii wantoota kanneen eeggachuu qabna. Yaa wantoonni salaata nama ilaa balleessan waan ifa galaadha, ifa jiru wantoota kanneen eeggachuu qabna. Ulamaa'iin akkaataa amma ibsee malee ibseen ala ulamaa'iin gariin akkaataa birootiin illee warri ibsanii jiru. Akkaataa birootiin illee warri ibsanii jiru. Fakkeenya wantuma shuruuxa salaataa keessa jiru tokko adda baasaniitiin addan lakkaa'an. Fakkeenya xahaaraa balleessuu, qiblaa irraa garagaluu, uffata najisa qabuun salaatuu uumama jedhaniitiin adda baasanii. Sani jecha gabaabaadhaan xumurree jirra. Maal ka jedhu jalatti shuruuxa salaataa ka jedhu jalatti shuruuxa salaataa balleessuu ka jedhu jalatti xumurree jirra. Arkaana salaataa jedhu kanallee ulamaa'iin gariin adda baasaniitiin ibsanii. As ol kana jalatti illee yoo qabanni gahaadha jechuudha. Akkasii wantootni salaata keenya balleessan wantoota kana gaafilee waan gaafii isinitti ta'u waan salaata balleessan waan gaafii isinitti ta'u gaafatuu dandeessanii barnoota diinii keessanii haala bareedaa kanaan kottaa baradhaa isiniin jenna. Haala bareedaa kanaan yaa'u yuutuubii irratti Mujaahid Fillah chaanaalii jedhu sabskiraayib gootanitti hordofuu dandeessu. TikTokii irratti Mujaahid Fillah ka jedhu fooloo godhaatiin hordofaa. Akkasuma Telegiraamii irratti Abduu Islaam Apologis ka jedhu jooyin godhaatiin hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.